Mee warri mucaa Abrahaam guddisaa jiru amaan sin gaddisiise. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Geddoo YouTube marti keessan siniin jechaa egaa Abrahaamii deemee jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee kinoo qophii keenya xumurree halkan tokkollee osoo hin rafiin waan tokko osuma sirreessinu nutti bari'e jechuudhaan dubbate jechuudha. Gidduu kanatti margee nama gaarii egaa kan ta'e jechuudha. Ani deemu keetti itti gammadee hin jiru. Haalota jiran osoo toora hin qabachiisin osoo wal hin qixxeessin yoo jedhuuni karaa kootti daandii kootti rakkina natti hin ta'inka jennaani ani mee hin deemin siin hin jedhu. Hin deemta deemu garuu waan hundumayyuu yeroo akkatti dhiistee deemtu jedheeni jechuudha. Mana keessattis waan lalamaa waan godhu dhabaa ture jechuudha. Mucaan illee bu'aa ture nan deebi'amee nani dhufa jedhee jennaanii mucaan lakki jechaanii ture hin biikoo jechaanii ture jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa giddumaadhaan fuudhanii makiinaa keessa kaa'anii deeman jechuudha. Ani kan hin jedhu jechuudha. Akkamidha dubbiin naaf hin galle. Dhugumaan kan maqidiiti mooyyuu adaraa kana maqidii namtitti kenniteetu mucaa kana guddisaa jira mooyii. Ani kan hin jedhu osoo kan shimmoo ta'uu baate rammoo ta'ee jechuudha. Mee abbaa namti dhalche haati dhaltee kan kooti dhala kooti bakka hannin ani yaade sun karoora sun hin taane fidii hin jettu. Har'ammoo mucaan eenyutti kennama isinitti fakkaate dabarfamee jechuudha. Ermeellaattidha jechuudha. Maal jechuudha mee kaayyoon isaanii maa'inni karoorri isaanii maa'inni naaf hin galle. Akka odeeffamaa jiruttis kaleessa daruutaanii dhaxxee manaa egaa waan hundumayyuu xumuranii ba'anii booddee ruutaan zabanyaadhaan akka Ermeellaa kan jedhamtu gibbii kana keessa hin seenne jettee himtee deemte garuu immoo galgala dhaxxeetu achi turte mana Abrahaam fa'ii achi baateedhaniitu dubbatamaa jira jechuudha gaa'ii. Haa ta'uyyuu malee egaa ispoortii ga'anii jechuudha. Ani natti tolee miti kan isaan gaggeessaa jiru baay'ee soo garaan kun akka fa'uuyyi uumaa waan hin jedhu sin qabu waan hin dubbadhu sin qabu jedhee markeen jechuudha. Otoo as taa'ee waan hundumayyuu sirreeffatee gaariidha. Eddammoo didee immoo maal gochuutu danda'a maree wanti godhamu hin jiru jedhanii jechuudha. Dhugaadha wanti godhamu hin jiru. Namni tokko hin fedhu hin barbaadu deemuu qabarree jedhee falli biraan jiru gaggeessanii biraa deebi'uudha malee siniin jechuun jaaladha. Egaa nu irratti xibbaa xibbee taphachaa akka jirtan nutis xibbaa xibbee isinitti taphanna. Eessayyuu miti kan deemtanii Dubaayidha. Dubaay immoo eenyumtiyyuu hin dhufaa. Akkumas immoo qophaa keeyyuu dhufuu hin dandeessa turte Abrahaam. Ishiinis kallattiilee hundumaan sin faana jira. Wanta sin rakkisetti wanta sin barbaachisutti jechaa jirti jechuudha. Kun hundi maaliif barbaachise? Gaardisiif qaxaruun maaliif barbaachise? Abrahaam sitti fakkaate miti dhugaan siin jedha. Cubbuu guddaa hojjechaa jirta Rabbi. Cubbuu guddaa jechuudha. Waan hin taanedha. Dhugaan siin jedhe. Ilmoo haadha sitti kennitetti maqiditti deebisuu qabda turte tokko jedhe. Kan si gaggeessuu qabu immoo haadha manaa kee wajjin hin ciiftee ulfeessite ture. Bakka yoo dhugumaa ati fi Ermeellaan dhimma biraa walirraan qabdan ta'e jechuudha. Icciitiin keessan mee gadi ba'aa jira. Saatiin iyyuu akka saatii obboleessa ishiitii ta'e beekameera. Saatiin 500,000 obboloota koo miliyoona gimmaashaan bitamee jechuudha. Dhiira hin beekne yookiin kan ishee akka ta'e kan ishee akka hin taane dhiira hin beekne dhiira addan baafanneetti dhugaa dubbachuudhaaf elaa namnis maatiinis namnumti ishee uffisisu hin jiru osoo dhugaadhaan kana gootee jechuudha. Sobaniitu warqee waan fakkaatuu fi simmi'ee noormaalii bitaniitti kennanii jechuudha bitteetti kennite. Garuu akka kan odeeffamaa jirutti kan obboleessaatiin odeeffamaa jira jechuudha. Maali kun hundumtuu maal ta'eera dhugaan siniin jedhe irratti hojjetamee jira moo maa'inni Abrahaam irratti jechuudha.
maaliif dhaabbatee qommee dheeyyaan mee dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Dubartoota baqata yoo ta'e Abrahaam elaa duuriyyoonni kan akka biyya Dubaay keessatti jiran iyyuu hin jiran. Dhugaan isin jedhe caatota nyaattota yoo ta'aniiru ta'e akka barbaadan baanii akka barbaadan kan ta'an jechuudha. Kinoo akka ishii ilaalaa isa ishiin bijaamaa iddoo ishiin itti uffattee dhufte carqisa ishiin uffattee dhufte dhugaa dubbachuudhaaf bakka inni itti cita argataniitu sanumadha jechuudha. Kinoo suma gaafatteen sapiraayisii gootee uffattee dhufte jechuudha. Kan biraan jiru immoo isa biraa wanti godhatti markeen bakka gubate buba'e dhugaan siniin jedhe waadame mucaan sun jechuudha gidduu sanatti jechuudha. Maala biraa maalati dhiira miti dhiirri koo qofxonni yoo jedhe dhugaa itti ruutaan dhugaan sin jedhe yoo of qabuu danda'edha yoo dhaabbachuu danda'edha. Gaafa kadhattan jechuudha obboloota koo gaa'ila keessaniif jechuudha boruu keessaniif gaafa kadhattan yaa Rabbi akka amantii keessanitti jechuudha. Yaa Rabbi waan nuti fedha keetii naaf haa kennamu. Kanati jaalattu kan inni jaaladhu osoo hin taane kanati jaalattu kan mul'ata qabu jedha. Kan qabeenya lafarraa meetii lafarraa gamoo lafarraa konkolaataa qabu osoo hin taane kan mul'ata qabu jedha. Namni mul'ata qabu, namni yaada qabu, namni abjuu qabu boruun hin guddata dhugaan siniin jedhe. Kanaafuu ilma namaatiif intala namaatiif sammuu fageessaniitti yaaduutu barbaachisaadha jechuudha. Keessattuu immoo obboloota koo gaa'ila keessan keessatti jechuudha jireenya keessan keessatti inni akkas na godhe ishiin akkas na goote anis akkana gochuun qaba jettanii xiiqiin qabatiina sitti kenneera jedhaati dhiisaa dhugaan siniin jedhe sitti kenneera akkati karaa ta'eenii bakka haaloo koonaa bahe jedhaati uumaa keessanitti kennadha. Illikiin kinoo hanga kanaatti nama hangaa jechuudha. Mee maaltu itti dhaga'ama? Amma meeyyuu Abrahaam mana lama fuudhuuf immoo naaf hin galle anaaf. Akkasi dhagaa ermiliyyee adaraa amaan adaraa na rakkisaa jira jechaa jira jechuudha. Mucaa sayyuugaa kan bu'e abaabbalee maal jedheetu hin bu'anni konkolaataa keessatti jechuudha. Maal rakkoon ifitti hin deebifne maqediitti maaliif itti hin kennine ishiin booda dhalli sitti kenname booda immoo isheetti harkaa fuuteetta ta'e maaliif dhala kana seeraan hin guddifne boruu rakkoon guddaa sitti fidame adeela Abrahaam ati jecha namaa haasaa namaa dhokattee yookiin immoo jibbitee deemuu dandeessa jechuudha. Mucaan kun garuu waan tokko ta'eera taanaan jechuudha. Lubbuu mucaa kana waan tokko ta'eera taanaan wanti tokko irra ga'eera taanaan ila adagaa guddaa sirra bu'a jechuudha. Ijoolleen kaleessa dhiifama si gaafatan akkasuma kiyyaan ermeellaadhaan hin beekaa roobeel wal keessa jiru isaan jechuudha. Dhibbee sirriitti taphachaa turan jireenya kee diiguudhaaf jechuudha. Siif garuu inni siif hin galle. Maal hojjechaa ture qomee buruu kuni maal hojjechaa ture kaleessa? Maal sirratti dubbachaa ture kiyyaa faana har'a dhufee jechuudha. Obboleessa keessii ta'ee hiriyaa keessii ta'ee si fuudhee biyyaa biyyatti si dabarsa gaardi si ta'ee jechuudha. Abeelis hojiin taane hojjechaa jirta. Hin fakkeessin as keessa seentee dhugaan siin jedhe. Takkattuu ruuta biratti waan ta'e asii waan ta'e yoo hammanni jechuudha bahee adeemu dhugaan siniin jedhe. Maaliif akkas ta'a deemumee hin qabdu ture as turuu qabda ture yoo inni jedhe waan tokkotti dubbate jechuudha. Yaallee irraa dandeenyudha. Oomaa waan yaalte tokko illee hin qabdu dhuftee ruutatti fakkeessita malee ati waan yaalte tokko hin qabdu akka inni deemu kan barbaadan maaliif akka ta'e hin beeku atii fi buruuki akkasumallee ermeellaan akka inni deemu barbaadan jechuudha. Yeroo muraasaan booddee immoo suuta jettanii jechuudha hin argitu yoo ermeellaan jechuudha Abrahaam biraan naqeen. In argitu jechuudha taasisanii jechuudha dhugaan siniin jedhu walumaa kana garuu ta'a jechuudha. Isayyuu immoo kanaa booda waan sin barbaachisu illee anatu sinii guuta. Ani sin bukkeen jira karaa hundumaaniyyuu. Adaraa immoo buruuka adaraa kallattii hundumatti gargaara wajjinumaan ta'e. Omtuu tokkotti hin hir'ate jetteetu adaraa dhaamte jechuudha. Isa biraan inni hojiidhaaf deemna nuti taa'uudhaaf hin deemnu. Jijjiiramnee deebinee dhufuudhaafidha kan nuti deemnu malee
taa'uudhaan miti kan deemnu. Kana hundumayyuu dhiphachuun sin barbaachisu. Ati mucaa bichaa rakkoo rangeen jennaan mucaa rakkoon qaban mana tokko qofaa koo keessan jiraachaa jira jette jechuudha kaayi. Sayyuu waggaa 2-3 dhufuu dandeenya jennaan manattan dhufan jedhini jedhe Marqeen immoo manattan dhufa kana jettee guyyaa isaa yeroo isaa hin kaayini. Jennaan ati bichaan nagaa ta'e nuti rakkoo hin qabnu maatii keenya keessa jirra. Waan maaliyyuu haa ta'u maali sutu miidhamaadha. Wantoonni kunis immoo akkattidhaan hin hafanii boruudhaan toora qabachuu danda'u. Gaafa jedhuuni jechuudha. Rakkoon tokkollee hin jiru sasiyatii eddanaa sirreessitee eddatti toora naa galchitee ani immoo fataa jedheen jiraadha jedhe Abrahaam jechuudha. Haadha manaa isaa Ruutaatti kennee deeme Amaanitti kennee deeme Amaanii ishii fi Ermeellaa fi eenyutti kennee deeme Maarkitti kennee deeme jechuudha. Isa kana kaakina akkasitti yoo ta'e galateeffatanii baay'ee gaggalateeffatanii inni fa'i baay'ee galateeffate waan baay'ee sirraa baradheera. Ati obboleessa kootiin olittidha waan hundumayyuu siinan mari'adha waan baay'een sirraa baradhe waan baay'ees waliin dabarsineedhe. Abeelis egaa anillee akkasumadha anis illee waan baay'een sirraa baradhe obboleessa kiyyaa waan baay'ee yaannee ta'uu dide egaa kutee lafa kaa'e waan ta'e silaa rakkoo qabamu gaaftee garuu icciitiin kun gadi ba'a dhugaan siniin jedhe waanuma isin akkatti intala kana jala deeme jirtanii fi isiniin jennaa egaa chodhanii deemanii jiru. Edda deemanii immoo isaan sadan iddoo tokkotti hafanii haalli kun hin jijjiirama ta'uu mala kallattiin ittiin biyyatti deebi'uu barbaannaa yoo dhuguma danda'amaa ta'e gaafa Marqeen jedhu Ruutaanis hin jabaatti humnas hin godhatti hin barama waan hundumtuu gaafa jedhamu Ermeellaan nyaara gootte maaliif nyaara gootte garuu jajjabadhu kaa jajjabina siifaa kennu. Abeelis immoo akkasuma ta'uu qaba jedhe kaa garuullee akka inni biyya keessaa bahu hin barbaannu suutuma inneetu yookiin immoo haaluma tokkodhaan sirrateetuma akka inni biyyatti deebi'u itti kaa dhugaa ittamoo situ kana hundumaa godhe dhugaan siin jedhe sinniisu dhugaa cubbuu Ruutaa jechuudha. Ishiini har'as ta'ee boru kan abbaa manaa ishirraa barbaaddu tokko jiraateera ta'e naannoodhuma keetti dubartoota arguu hin barbaadu dallaadhuma kan sitti jaarratan kun dallaa isaanii diiguu qabdaa turte jechuudha. Inni manneen isa kana siniin jechuun jaalladhaayee gaa'ii deemanii jiru. Welcome. Anillee baadiyyaan jira. Dubaay warri jirtan welcome jedhanii fooqii kaliifa maal jedhama maalii kaliifa sana fa'i geessaani fataa godhaa kaasiniin jechuun jaalladhamee waan uumamummoo boruu nagarra mitire nagarra kaan siniin jedhaa baaltaa taqabbaltuuni eenyoo jettaniitu ta'e buruukiin jennuun kama inni akkamittiin akka zennare burushee ennaan malee maa'inna burusheetu taqabbalaa jechuudha. Jajjabaadha